Egaa kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha sagantaa keenya kutaa lammaffaa guyyaa dhaloota harmee keenya Dubroo Maariyaam ilaalchisee Universal Marketingitti sagantaa OTM'n adeemsifamaa jirru jalqabnee jirraa daawwannaa gaarii akkasiniif ta'u isiniif hawwina. Tole egaa guddaa galatooma barsiisaa waa'ee Dubroo Maariyaam gaa yoo kaasnu wantoota duratti ibsitan keessaa inni tokko tulluu Libaanoos irratti dhalachuu isheeti. Gaa kitaaba qulqulluu irrattis Tsiyoonii fi wantoonni dubbataman hedduun hiikaan isaa harmee keenya Dubroo Maariyaamiif akka ta'e hayyoonni mana kiristaanaas nu barsiisu. Jechuma kitaaba qulqulluu iyyuu gaafa arginu jechi tokko tokko tulluu sanaaf kan ibsame otoo hin taane ifaan ifatti Dubroo Maariyaamiif akka ibsames wantoonni nutti agarsiisan ni jiru. Egaa Dubroo Maariyaam tulluu irratti dhalachuu ishee, tulluu Tsiyooniin fakkeeffamuun ishee waan ta'e immoo aadaa keessatti immoo wanta raawwatamu akka yaadannu nu taasisa. Egaa tibbi kun tibba arfaasaati. Arfaasaa kanatti immoo Oromoon gara tulluutti ba'eetu waaqni rooba akka isaaf roobu kan itti irreeffatudha. Egaa Oromoo biratti tulluun ulfoodha, malkaan ulfoodha. Macca biras gaafa deemtan, tuulama biras gaafa deemtan, gosoota Oromoo isa biroo biras gaafa deemtan, tulluuwwan ulfoo ta'an kan ardaa isaanii keessatti kabajaman hedduutu jiru. Fakkeenyaaf tulluu ulfoo 8 tulluu ulfoo tuulamaa kaasuun ni danda'ama. Kana duratti sagantaawwan wal fakkaataa irratti waan tarreessineef irra deebi'uun nan barbaachisu. Kana waliin wal qabsiifnee tulluun akka aadaa fi akka kitaaba qulqulluutti akkamiin hubatama kan jedhu tuulaallee barsiisa. Egaa tole galatoomadha barsiisa. Tulluun egaa akkuma isin amma kaastan ulfoodha. Mallattoo kabajaati, mallattoo ulfinaati, mallattoo waaqatti ol hiiquuti, mallattoo waaqatti hidhachuuti. Akkuma beekamu egaa kitaaba qulqulluu keenya seera uumamaa boqonnaa 1:1 irratti jalqaba Waaqayyo samiif lafa uume jedha. Paartii sana keessa jira tulluu fi malkaan. Egaa akka kitaaba qulqulluuttis kitaabni qulqulluunis kan nu ajaju bara seera laphee keessas raawwachaa kan turame uumamaan uuma waaqessuun ni jira. Aadaan kun egaa gara tulluutti ba'uun kun adeemsa waaqatti dhiyaachuu keessatti adeemsa uumamaan uuma waaqessuuti. Egaa ni eeyyamama. Abbaan keenya qulqulluu Amoos raajii isaa boqonnaa 4:13 irratti yeroo dubbatu tulluu waaqatu uume. Inni illee immoo kabajni Waaqayyoo kan irratti mul'atu namni kabajaaf kan irra miilla isaa boqachiifatudha. Waan ta'eef tulluutti gaafa ol ba'amu kabaja Waaqayyoo ibsuudhaaf waaqatti dhiyaachuu fedhii wayii Waaqayyo irraa barbaadu ibsachuudhaaf jechuudha. Egaa tulluutti kan ba'amu akkuma aadaa keessattis wal wajjin beeknu jechuudha. Aadaan tulluutti bahanii kadhachuu kun immoo kitaaba qulqulluu keessas hin jira. Kitaaba qulqulluu keessatti sirra deddeebiidhaan kan beekamedha. Keessumaa tulluuwwan gurguddoo kitaaba qulqulluu keessatti caqafaman kanneen akka tulluu Siinaa, kanneen akka tulluu Mooriyaa, akkasumas kanneen akka Baraka Kwaaraa keessatti immoo kanneen akka tulluu Taaboor, akkasumas kanneen akka tulluu Tsiyoon duriiyyuu kaasee kitaaba qulqulluu keessatti eeramaniiru. Fakkeenya xinnoo kaasuuf abbaan keenya Abrahaam gara tulluu Mooriyaatti kan inni ba'e fedha Waaqayyoo raawwachuuf aarsaa dhiyeessuufidha. Ilma isaa Isaaqin. Kanaaf haaluma immoo wal fakkaatuun immoo aadaa Oromoo keessattis Oromoon bara rooba dhabetti maallimni akka aarsaa ta'eetu Waaqayyootaaf dhiyaatu gara tulluutti ol ba'anii achi qaqawwee dhaga'anii hoolan irree samiirraa isaaniif gadi bu'eetoo akka maallimni hin duunes ta'ee roobni isaan barbaadanis isaaniif akka roobe immoo himamni agarsiisu keessattuu Oromoo Sooddoo keessatti tuulama jalatti jechuudha ni beekama jechuudha fani. Waluma qabsiifnee akkas leeritiin addaan isin kutti barsiisaa dhiifa. Egaa abbaan keenya Abrahaamis kanadha ture seeraan inni raawwate. Fedhii waaqaa raawwachuu gaafa barbaadu aarsaa kan inni dhiyeesse gara tulluu Mooriyaa baheeti. Kanaaf sabni kunis fedha waaqaa gaafachuudhaaf keessumaa yeroo arfaasaa kana keessa akkasumas immoo bonas yeroo roobni dhabamu namni hunduu beeka waan baramaadha. Tulluutti inuma ba'ama rooba gaafachuudhaaf. Egaa maalinni bu'uurri kanaa tulluun filatamtuudha. Tulluun adda. Tulluun waaqatti ol dhiyaatti lafarraa. Lafa kaanirraa, sulula kaanirraa, dirreewwan kaanirraa waaqatti ol dhiyaatti. Ol dhiyaachuudha. Kana yeroo jennu garuu tulluun waan ol dhiyaattuuf akkasitti waaqatti dhiyaanna jechuu keenya ituun ta'ini. Egaa kan nuti kan waaqatti dhiyaanyu hafuuran. Waaqni keenya eessayyuu akka jiru nu hubanna. Gadi bu'iinsa isa fagoo Barbaaros keessa hin jira jennee amanna. Akkasumas hanga samii dhumaatti hin jira jennee amanna. Wanna ta'eef tulluun ol dhiyaattudha. Waa keessaa ol ba'e waan ta'eef ol dhiyaachuu gara Waaqayyootti ol guddachuu sana nus ol ka'iinsi hafuuraa akka nu barbaachisu. Akka nu barbaachisu kitaaba qulqulluu keessatti. Addunyaa kanarra ol jennee irra caalaa mul'achuu akka qabnu nutti agarsiisuu danda'a fakkeenyummaan isaa. Kitaaba qulqulluu keessatti akka kanatti ilaalla. Abbaan keenya Abrahaamis kana
Aadaan kun keessumaa amma fakkeenya uummata Oromoo biratti gara tulluutti hin ba'ama. Rooba kadhachuuf nagaan gaafa biyyarraa badee egzoo nagaa nuuf fidi jechuudhaaf gara tulluutti hin ba'ama. Abrahaam faanis bara seera laphee keessatti kanuma godhaa turanii. Uumamumaanii uumaa waaqessaa turan. Maal jedhe maal abbaan keenya Abrahaamis oo amlaaka tsahay tanaababanii. Yaa waaqa aduu natti dubbadhu. Akkuma kanammoo yaa waaqa tulluu umte natti dubbadhu. Yaa waaqa malkaa na dhagahi jechuun wannuma baramaadha wanta haaraa miti. Kitaaba qulqulluu keessattis han eeyyamamedha. Xumurri isaa garuu gara waaqa dhugaatti nama geessu akka qabu qofa jala murree kan dubbannudha. Bu'uura kitaaba qulqulluutiin immoo abbaan keenya Yoonaas waan dubbate tokko hin jira. Kitaaba isaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti nuti namootatu gaafate maalitti amante Yoonaas eessaa dhufte jennaani ani kanan amanu waaqa lafaaf samii uumettidha jedhee kitaaba isaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti deebisee jira. Kanaaf nuti hundi keenya kan amannu addunyaan hundi amanuus kan qabu waaqa lafaaf samii uumettidha. Lafa keessa ammoo tulluun jira akkasuma sululli jira. Kanaaf waaqa tulluu uumetti amanna jennee waaqa malkaa uumetti amanna jennee yeroo dubbannu uumamaan uumaa waaqessuu keenya akkatti hubachuutii qabna. Akka kitaaba qulqulluutti immoo hiikoo hafuurawaatiin tulluun wantoota garagaraadhaaf ka'eera. Keessumaa akka kitaabni qulqulluun nu barsiisti tulluun fakkeenya qulqullummaadha. Tulluun dirree irraa sulula irraa ol kaatee filatamtee adda taatee boca adda ta'een akka mul'attu kitaaba qulqulluu keessatti tulluun fakkeenya adda bahuu fakkeenya waaqayyoof filatamuu fakkeenya qulqullummaan jiraachuu akka ta'e bu'uura irraa hubanneetu deemnaa jechuudha. Kunis immoo hojii gaarii hojjechuudhaan carroomuu hiika jedhu qaba hiikni xumurrisa. Akkasumas kitaaba qulqulluu keessatti tulluun kabaja olaanaa ibsuufis eerameera. Addatti ba'uu, ifuu, mul'achuu. Kanaafidha mul'ata addunyaa hundumaa kan taate tulluun addunyaa hundumaa Maariyamiinis tulluu Libaanos irratti kan mul'atte gara kanaan ni kaasna booddees itti dhufna. Kan biroo kitaaba qulqulluu keessatti tulluun warra kabaja olaanaa qaban qulqullootanis hin fakkeeffama. Abbaan keenya qulqulluu Henook boqonnaa 5 kitaaba isaati irratti tulluuwwan qulqullaa'oo fuula waaqayyooti mul'atan jedhee hiikoo hafuurawaatiin kan inni kaasu qulqulloota akka ta'e hin hubanna. Akkasumas tulluun kitaaba qulqulluu keessatti mana kiristaanatiinis hin fakkeeffama jechuudha. Keessumaa bu'uura hiikoo wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 4 irraa kaasee keessumaa kan jiru yeroo laalle tulluun Taaboor mana kiristaanatiif fakkeeffamte. Iddoo kabajni waaqayyootti mul'ate iddoo sirni qulqulleessaatti raawwatamu tulluu Taaboor sanarratti gabaabsinee kaasu gooftaan keenya gidduu dhaabbate Eeliyaasii fi Museen gara gamanaaf gamasiin ta'anii duuka boonni sadimmoo mul'atanii turani. Bataskaanni keenyas taabota gidduu godhattee luboota 2 fi daaqonii 3 qiddaasee gaggeessuun ishee sun tulluun Taaboor qulqulleettii mana kiristaanatiin akka fakkeeffamtu bu'uuradha jechuudha. Akkasumas tulluun hiika mana kiristaanatiin wangeelanis hin fakkeeffama. Hiikoodhuma andimtaa wangeela Maatiyos 17 yeroo laalle tulluu ol ba'uun rakkisaadha. Bu'aa ba'ii nama gaafata. Wantoota hedduu humna nama baasisa tulluu ol ba'uun akkuma sana wangeelas hanga amananitti daba namatti ta'a. Raajiin tokko yeroo dubbata maal kun akkamitti raawwatama nama jechisiisa. Gaafa wangeela bira ga'an garuu amma tulluurra gaafa ba'e namni hin gammada. Wanta tulluu jiru kallattii afranii nu daawwachuu danda'a. Sulula gadiin daawwataa manneen garagaraa ta'uu danda'a. Wanta fagootti jiru hundumaa arguu danda'a tulluu toobe. Namnis wangeelatti yoo dhufe jecha guddaa ismaal bona garzeessaan ol egzaabiheer. Wangeela Luqaas 1:37 waaqayyoof kan dadhabamu homtuu hin jiru kan jedhu amana waan ta'eef wantoonni hundi gaafii ittiin ta'anii bu'uura kanaatiin ilaaluu dandeenya. Kan biraa tulluurra dhaabbatanii waa hunda akka argan wangeela fakkeessina jenneerra waan ta'eef namni wangeela qabu waan hunda arga. Cubboo fi sadda baasee nu hubata. Abdii qulqullummaa garamitti akka deemuu qabus nu hubata. Tulluu waa hunda akka nama ilaalchistu wangeellis of ilaalleedha jechuudha. Daawitii jireenya kiristaanummaa keenya keessatti ilaallu jireenya kiristaanummaa keenya kan ittiin to'annudha jechuudha. Asumaan wal qabsiisnetis kan kaasnu gooftaan keenya amma namoonni yeroo baay'ee tulluutti ol ba'uu qeequu danda'u. Gooftaan keenya immoo faallaa kanaa kan nuun jedhe tulluurraa hin bu'inaa. Ol ka'iinsa irraa hin bu'inaa. Ka sagannataatti bira du'an jedhu kan. Bantii irraa hin bu'inaa. Tulluunis ol ka'aa akka ta'e indoom wanta ol ka'aa irraa hin bu'ina. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 17 gubbaatti kan eerame kana. Tulluu irraa hin bu'ina. Jalqaba tulluu qulqullummaadhaan qulqullootaan mana kiristaanaatiin wangeelan akka fakkeeffamtu kaasnee turre. Amma tulluu irraa lafa ol ka'aa irraa ka sagannataatti bira du'u kan sagannata irraa hin bu'inaa kan jedhu kun inni jalqabaa tulluun ol baateet mul'atti. Abbaan keenya qulqulluu Yohaannis Afawarqeen ሃይማኖትሰ መሰረት ኢቲ ወቃላን ያውን ድቅሙን amantaan bu'uura nuun jedha. Bu'uura irratti immoo maaltu ijaarama? Lafa wanta ol ka'aa manatti ijaarama miti, sagannatiitti ijaarama miti. Tulluu irraa hin bu'inaa jechuun hojii gaarii hojjechaa kan jirtan
hafuuran gara waaqatti ol kan guddattan waaqa keessan kan hubattan duubatti hin deebi'ina tulluurraan bu'inaa jechuun tokkos tulluurraan bu'inaa jechuun wazayii halloosta gadaa kwaalatti kan ba'e addunyaan nageesseetti jedhee kwaalatti kan ba'e fiixee qulqullummaa qabateera qarqara qulqullummaa jalqabeera waan ta'eef dhiisee hojii addunyaa hojjechuutti of duuba as hin deebi'in tokkos tulluurraa hin bu'inaa jechuun lubummaadhanis kan kabajame lubummaan egaa aangoon ishii kan samiiti waan ta'eef lubummaa isaas akka hin dhiisne lubni lubummaa isaa daaqoniin duqqinnaa isaa akkasumatti phaaphaasonnis hundumti warri muudama qulqullummaa qaban dhiisanii muudama isaanii of duubatti akka hin deebine tulluurraan bu'inaa jedhe akka nu ibse isin hubanna egaa akkanumaanis haati keenya giiftii qulqulleettii dubroo maariyamis egaa tulluu tsiyoon jedhamuudhaan hin beekamti akkuma isin jalqaba kaastan kitaaba qulqulluu keessatti hiikoon isheedhaaf kan hin arganna keessumaa faaruu daawiti 131 lakkoofsa 13 gubbaatti isheen kun tulluu tsiyoonii bara baraanis bultoo kooti isheerra nan bula nan boqadha jedhee yeroo waaqayyo dubbatu argina egaa tsiyoon akka walii galaatti magaala daawitidha bultoo mootiiti boqonnaa daawitidha akka daawit lapheen waaqayyo magaala tsiyoon jedhamtu boqonnaa godhatee ture waaqni daawit ammoo tulluu hunduma olii maaramii tsiyooniin boqonnaa godhateera maal jedhe gooftaan lazala alam maarafa'eenaat maricaataalla'unna isheen bara baraa bultoo kooti ishee filadheera jedhe egaa bara baraaf kan filate waaqayyo tulluu tsiyoon ishee Israa'el keessa jirtu jechuu isaa miti sababni isaa laftiif samiin kun hin darbu jedheera ishiin hin dabarti bara baraaf tsiyoonitti fakkeeffamtee bultoo waaqayyo kan taate maaramiidha kana malees tsiyoon jechuun dahoo dhokannaa jechuudha iddootti dheessanii jalaa bahan jechuudha giiftii haati keenya maaramiinis cubbuu addunyaa kana hudhe jalaa sababbii isheetiin kan baane dahoo keenyadha itti dheessa keenyadha kanaaf isheen tulluu tsiyooniin akka fakkeeffamtu siin dubbata akkasumas raajii Isaayyaas boqonnaa 4 irratti isheen kun magaala waaqayyoo qulqulleettiidha maqaan ishees tsiyoon jedhama dhugumayyuu magaala waaqayyoo kan jedhamte waaqayyo ji'a 9 fi guyyaa 5 garaa ishee magaala taasifatee kan keessa bule bara baraafis foonuma isheerraan uffateen kan jiraatu isheen haadha dhugaa waaqayyoo magaalaa dhugaa waaqayyoo biyya waaqayyoo akka taateen hubanna abboonni keenyas kitaaba qulqulluu keessatti keessumaa akka Efreem ati samii lammaffaadha samiin teessoo waaqayyooti lafti dhadhaabbannaa miila isheeti jedhee Isaayyaas akka nutti hime samii lammaffaan kan hin dabarre samii duraayyuu kan caaltu samii lammaffaan bara baraaf waaqni bultoo si godhate siidha jenneetu tsiyoon jennee kaasnaa jechuudha haadha keenya qulqulleettii maariyaam gara kanaatiin hubachuu dandeenya. Baay'ee gaariidha barsiisa. Egaa isheen harmeen keenya dubroo maariyaam akkaataa kanaan tulluudhaan fakkeeffamte akka isheen ibsamtu hubachuu ni danda'ama. Yaa'u ishee dhumtuu ammoo akka aadaa Oromootti gara tulluutti baanetti rooba kadhanna miti. Ishee dhumtuu tulluu rooba nu roobdedha mataa isheetiin jechuudha. Tulluu rooba irratti kadhannee ofuma isheetiif immoo duumecha taate duumessa Eeliyaas jenneetu miti harmee keenya dubroo maariyaam kan waamnu jechuudha. Duumessa abbaan ilmi isaa abbaan nuuf roobe kan keessatti arganne abbaan ilma isaa ergee garaa ishee keessatti hammatame achi keessatti qabatame akka duumessaatti jechuudha. Ammoo gama dubroo maariyaamiin nu roobuu isaa ittiin mirkaneeffannedha. Kanaaf waa hunda guuttattee jirti. Akka tulluuttis tulluu ol kaate qulqullin ishee namaa ol kan ta'e dhala namaati ol kan ta'e kan itti baanee irreeffannudha kan maqaa ishee waamnee ittiin waa hundayyuu argannuu fi seenaan keenya ittiin jijjiiramedha. Akka immoo tulluutti ba'eetu Oromoon rooba kadhata bu'uuran isiniin jedhe akka roobaatittis immoo rooba gooftaa Yesuus Kiristoos jedhamu rooba maartaa kan nuuf roobdedha. Akka duumessaattis immoo duumessa taatee akkuma abbaan ilma isaa haadha malee dursee gooftaa Yesuus Kiristoos ilma isaa dhale jechuudha. Isheen ammoo abbaa malee ilma ishee waan deesseef waan garaatti baatteef duumessa jenneetoo harmee keenya moggaasuu ni dandeenya jechuudha. Egaa icciitiin ishee baay'eedha. Aadaadhaan wal fakkeessinee uumamaan wal fakkeessinee yoo ni ibsine jenne ibsoonni hedduun ni jiru jechuun ni danda'ama. Mee waan tokko walaloo waan amma haasofni kana waliin rogummaa qabu tokko ni isiniif dubbiseetoo gara qabxii itti aanutti ceena barsiisa. Maal jedhaa? Tullus duumessas jedha harmee keenya dubroo maariyaam kan ibsudha. Kana dura walaloonni Facebook page kiyya irratti post godhedha. Gubata hongee irraa jedha. Irraa nafni homtuu murtii yaal tokkootiin adabamne martuu bu'uura murtiitiin raawwiin taasifamee
barasii hag baranaa cufti duguuggamee garasii hag garanaa du'aaf furguuggamee warrasii hag warranaa badee haxaawwamee kitaaba fayyinaarraa laaqamee haqamee. Abbootiin maal godhuu bara hongee akkanaa jennee yoo gaafannu kitaabolee seenaa gara tulluutti ba'u akka waaqni isaanii rooba dhangala'u. Haa ta'ullee malee bara hongee kanaa furmaata yerootiif tulluutti maaf baanaa sagal baanee buunee hafuuraaf kukkunnaa rakkoo bara baraaf furmaata bara baraa hongee bara baraaf rooba bara baraa barbaaddachuu wayyoo tulluu bara baraa bara haaraa kanatti tulluun bara baraa maqaan ishee ulfoo qarree waadaa araaraa nurraa fagoo miti qe'ee keenya jirti mucayyoon Abrahaam nu gidduutti argamti haadha hunda keenyaa maaramii jedhamti hirkoo hunda keenyaa xiyoon hin beekamti. Samiis maaf daawwannaa duumessis isheedha laf lammataa taatus samii lammaffaadha garaan ishee roobadha ilmi ishee horadha kanaan qajeelfamnee gita abbootii gorree gara isheetti baanee maartam bara marree kufnee irreeffannee waaqaan wal agarree. Waaqnis hongee nu guggubeef duumessa Eeliyaas irraa addunyaa baraaruuf taliila nu roobseera jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa aadaadhaan wal qabsiisnee tulluu Dubroon Maariyaam irratti dhalattee fi tulluu isheen immoo ittiin fakkeeffamtee waamamtee tulluu Tsiyoon ilaalchisee akka waliigalaatti immoo tulluun kitaaba qulqulluu irratti akkamitti hubatama kan jedhu hagana yoo ilaalle qabxiin itti aansuudhaan kaasnu. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa egaati sagantaan keenya dhaloota harmee keenya Dubroo Maariyaam sababeeffachuudhaan OCM'dhaan qopheessine kana fakkaata. Waan guddaa akka irraa barattan hawwiin keenya olaanaadha. Egaa sagantaan keenya kanumaan hin xumuramne kutaan sadaffaanis kan itti fufu ta'uusaa asumaan isinitti dhaamu feena.